Hordoftoota keenyaa akkam jirtu? Har'a mata duree sirna gadaa fi koloneeffattoota jedhuun sodaa koloneeffattoonni Awuroppaa sirna gadaa irraa qabaachaa turanii fi dhiibbaa sirni Habashaa Gadaa balleessuuf hanga har'aatti taasisaa jiru ilaalchisee hubannoo gabaabduu qabanneerra nu hordofaa. Biyyoonni Awuroppaa Afrikaa qircachuuf sochii kolonii yeroo eegalan rakkoo guddaa itti ta'ee rakkisaa kan ture sirnaa fi aadaa uummattoonni Afrikaa ittiin bulaa turan akka ta'e ragaa seenaa hedduutu hima. Isaan keessaa akka qorattuun seenaa lammii Ingiliis Dibooraa Idee jedhamtu kitaaba bara 1998 akka lakkoofsa Awurooppaa barreessite keessatti eertetti jaarmiyaaleen aadaa kanneen uummanni Afrikaa ittiin bulaa turan koloneeffattoota Awurooppaatiif danqaa guddaa akka turan ibsitee jirti. Danqaan kun immoo rakkoo sirni gadaa koloneeffattoota Awurooppaatti uumaa ture sirriitti agarsiisaa jedha Asmaroom Laggasaa. Sababni isaas jedha Asmaroom, sirni gadaa dhiibbaa humna siyaasaa guddaa koloneeffattoota Awurooppaa fi Abisiniyaa irraa damdamate as ga'uun isaatu kanuma mirkaneessaa jedha. Qorataan Laambert Baartilees jedhamus akkas jedhee ture. Koloneeffattoonni Awurooppaa jaarraa 19ffaa keessa qorattoota isaanii gara Oromiyaatti erguudhaan waa'ee sirna gadaa erga qorachiisanii booda qorattoonnis qorannoo isaanii xumuranii erga biyyatti deebi'anii akkas jedhanii hooggantoota isaaniitiif ibsa kennanii jedha. Innis sirni gadaa sirna baay'ee walxaxaa fi hubachuuf nama rakkisuudha jedhan. Garuu immoo wanti ajaa'ibsiifanne qabiyyeen dimokiraasii sirriin gadaa isaanii kana keessa jira. Uumama hundaafuu mirga guutuu kenna. Nuti osoo itti fayyadamne baay'ee nu barbaachisa. Garuu immoo biyya of dandeechee gadaan bulaa jirtu tun hundee warra kuush durii sana waan ta'aniif fuuldurattuu nuuf yaaddoo guddaadha jedhanii ibsa kennaniifi jedha Laambert. Asmaroom Laggasaa kitaaba Gadaa Dimokiraasii jedhu keessatti akka ibsetti koloneeffattoonni warra Angiloo Fireenchi jedhaman yaada kana erga dhaggeeffatanii hubatanii booda gadi ta'anii mari'atan. Murtiirras ga'an jedha. Murtiin kunis namoota sirna gadaa keessaa fincilanii ba'anii fi nugusoota Abisiniyaa fayyadamuudhaan sirnicha diiguuf murteessanii jedha. Ulaagaan isaan ittiin laalanis bifawwan wal fakkaataniif akkasumas namoonni sirna gadaa keessaa ba'an immoo haala biyyaa fi aadaa Oromoo waan beekaniif filatamanii jedha Asmaroom. Asirratti wanti koloneeffattoota Awurooppaa haalaan cinqee hirriiba dhorke Oromoo koloneeffatanii qabeenya uumamaa saamuu caalaa gara fuulduraattuu biyya of dandeechee bulaa jirtu tun mul'ata keenyaaf yaaddoodha isa qorattoonni isaaniin jedhan sanatu cinqii guddaa itti uumee jedha Asmaroom. Egaa haala kanaan koloneeffattoonni Awurooppaa yaalii yeroo dheeratiin booda akka biyyoota Afrikaa kan birootti qabeenya uumamaa kallattiidhaan saamuu baatanis Minilik irratti milkaa'anii qabeenya hunda caalu sirna gadaa laamsheessaniiru. Haala kanaan Oromoo dabalatee saboonni Itoophiyaa keessa jiran marti kolonii alkallattii jalatti kufanii ammallee maraammartoo sana keessaa bahuun rakkoo ta'ee wareegama ulfaataa nu kaffalchiisaa jira. Egaa kanarraa wanti hubannu kan biraa immoo akka amma namoonni tokko jedhan osoo hin ta'in dachee Oromiyaa kan tursiisee har'aan eege jabina sirna gadaati. Silaa biyyoonni Itaalii, Faransaay fi Ingiliis bakka sadiitti biyyoota sadii jalatti Oromiyaa addaan hiratanii ture. Leellistoonni sirna Habashaa ammayyuu akka waan osoo Minilikii fi goobanni dachee Itoophiyaa ijaaruu baatanii Oromiyaan ammaatuun hin jirreetti kaasuudhaan gara dhiyaatiin Sudaan gara bahaatiin immoo Somaaliyaa jalatti addaan cicciramti turtee jedhu. Kun seenaa wallaaluudha yookiin osoo beekanuu seenaa dabsuudha. Dabaan karuma dabsanitti harkisaa jedha Oromoon. Mee amma immoo Minilik irraa jalqabee dhiibbaa sirni Habashaa sirna gadaa balleessuuf itti jiru hayyoota kanneen irraa haa dhageenyu. Kan jalqabaa qorataa sirna gadaa obbo Guyyoo Dooyyoo jedhamu itti dhiyaadha. Sirna gadaa namni jalqabaa itti fayyadame Miniliki. Miniliki abbootii gadaa waame itti fayyadamuu yaale naan dadhabe. Angorra buuse. Namni inni inaan geessin kan angorra buuse qaallu godhe. Kenna kan Booraatti. Qaallu Booran bulchaa ture. Haile Sillaaseen akkasuma abbootii gadaa dadhabeen hin hidhe. Dargii xiqqoo tokko waan gadaa, waan aadaa, waan amantii waan hordofneef dhiifte. Mootummaan kulleen dhufinaan jalqaba abbaa gadaa hordofe. Hin fudhatamneef abbaa gadaa yeroo jalqabaatiif seenee kan ajjeese mootummaa kana. Lubbuun jiru ajjeesanii beektaa abbaa gadaa mootummaan wayyaana kun. Maaliif ennaan abbaa gadaa qabachuu fedha mootummaan kamiyyuu. Yoo si qabate ajanda barbaade ittiin deemfachuu danda'a. Uummati waan dhaga'uuf jechuudha. Ajanda barbaade dhalooti waan dhaga'uuf jechuudha. Kanaaf sirna gadaallee ajanda tolfachuuf wanni biraan jirtu. Abbootii gadaallee ajanda tolfachuuf wanni biraan jirtu. Kun waan seenaa irra deebitee ilaaltu
wanjir seenaa kee jiraati. Ajandaa tolfachuuf abbaa gadaa jedhee abbootii gadaa jedhee sirna gadaatti akkasii nami jedhu kuni ajandaa tolfachuuf malee content qabiyyee sirna gadaa maalummaa isaa oromummaa kee taa'eetti yaadatee miti. Kun waan if ta'uu qabu. Akkuma isaa ta'utti akkuma qilleensi deemutti itti ilaalatee tolchuu malee ajandaa tolfachuuf. Kanaaf malee sirna gadaa content isaa waliin gaaf sirni gadaa galmaa'ee komitee tiimii sirna gadaa galmeessuuf deemte Tigraara dhufte. Namni baay'ee afaan hin dhageettu betta. Igaadiitu nu ergeette dhufte. Argite? Eegi warri waan murteesse abbootii gadaatiin huccuu uffadhaa ruuf maradhaa ulee bokkuu guradhaa koottadha malee baree jalqabii yaamne. Ka murteessullee ka biraati ka yaadullee ka biraati ajandaadhuma tolfachuuf malee sirna gadaatti yaaduuf nami fakkeessuuf malee dhugumaan dhimmamee sirna gadaatti dhimmamee deemu xiqqaa baay'ee xiqqaadha. Baay'ee xiqqaadha. Dura ilaalchi uummata jirudha. Sirna gadaa otoo sadarkaa hornoof Afrikaatiin guddisnu ilaalchi manaa sirreessudha. Haga ammaa nambarra sirni kun sirna duubatti hafaa. Amantaa wal qabatee sirna seexanaati. Sirna uummati mukatti amanu jedhu miti. Jalqaba uummata mana sirreessu malee hornoof Afrikaa deemuu dubbi. Hornoof Afrikaa deemu ka jedhu sun ajandaa sirreeffachuuf ammallee. Isuma durii Haile Sillaasee kaan. Isuma durii Minilik kaan. Jaarsa argaa dhageettii Doktara Kabajaa Borbor Buleetis waan hojjetamaa jiru agarsiisa aadaa nyaataa fi uffata aadaa qofa ta'uu malleeyyuu. Garuu immoo guyyuu kanuma TV irratti argaa jirraa jedhu. Aadaa, sirba aadaa, uffata aadaa jalabanii jira. Tan wanni televizyiinii irratti argamu yoo ta'u maaliti? Gattaan haata hojjetanii tun aadaa Oromoo ittiin bulan jedhanii talaafaa agar. Sila waan jechuun jira aadaan Oromoo ta Gujii lachuu dhiis, ta Booranaa lachuu dhiis, ta Shawaa Wallaggaa dhiis. Hachuu keessaa guuranii wanni kun aadaa Oromoo wanni tokko namni bulbul jira jechuudha. Wanni mul'achuu jira sirba aadaa fa'a nyaata aadaa fa'a uffata aadaa fa'a akkanu. Wanni jiraachuu maal ittiin bulmaata seera ittiin bulmaata seera gogeessaa seera ittiin namtisan. Akkiyyaata aadaa yoo hin deebisan jedhan aadaan hundi qabdu. Taboorna kan irra fudhata. Amma Oromoo yoo gata aadaan badde galtee itti beeka. Keenan aadaan jirtuu baddee weenna amma. Mootii gadaa qabachuudha. Bara mootummaan amma mee fakkeenya naannoo Booraa fudhadhe. Hooggantooti mootummaa Oromiyaa jiran federaal jiran namni abbaa gadaa Booraa hin beekan hin jiru. In person namni garuu Oromoo Booraa beeku xiqqaadha. Focal point qabachuudha. Focal point callaa qabachuudha ajandaa sirreeffachuuf. Malee sirna gadaatiif yaadanii uummata kanaaf yaadanii kontentis waliin namni guddisu sooba. Wanni qabatamaan tochuu jiran woomaayyuu hin jiran. Garuu voice uummata Oromoo kana waan gurri na fedhe beektaa uummata gurra akka inni dhaabu gurra dhaabuu beektaa akka inni mooraliin kaatu tochuu fi sirni gadaa maal tochinee jedhan kun jalqaba warra qorannoo qo'achuu jirmaaf hin jabeessin. Sirna gadaa guddisuu fi wanni qabatamaan lafirra deemuu jira qabatamaan yoo jiraatte qabatamaan yoo ta'e ruuf marachuu wayaa uffachuu guyyaa aadaaf turizimii jechuu waajjirratti kanum callaa waan biraan jiru. Amma aadaan kun sagalee keessa sooratanii bakka hin taatiin beeku. Yoo laala malee aadaan tunu kiyya ta Gosteen ta Booranaa ta Gujii sanatti irra jabaata wal morkan. Aadaan warri jabduu hin jirtu. Aadaan cufirri jabduu tama kun dhalate jirtu. Tam namni jabeessee tamal malee aadaan tun dansa jedhan tam namni jabeeffate harka baatu. Tun duuba sanii warra barate kun ogeessi yaa'e aadaa gocifaa guure ogeessa aadaa gocifaa guure aadaa tachuu keessa aadaa Oromoo gabbaasu. Sirna gadaa akka bulchiinsa mootummaatti godina aanaa fi gandatti tolchuun kun waan gadaa diigaa jirudha jedhu abbaan gadaa Oromoo Booranaa Kuraa Jaarsoo. Gadaamma biftolchaatiin namni abbaa gadaa sadarkaa godinaatiin qoodanii sadarkaa aanaaleetiin qoodanii sadarkaa gandaatiin qoodantuun yaada Oromootiiniti. Akka muudama aangoo mootummaa kaanii lafuma kaanii hin suumame jechuudha. Seenaa qoratanii jaarsi argaa dhageettiin jira. An Booran keessaallee jaarsi aadaa tan cufu beeku. Jaarsi argaa dhageettii jedhanii jaarsi aadaa tan beeku hin jira. Raagiin jira. Kan gaafatanii beektota aadaa gaafatanii hayyuu Oromoo cufu gaafatanii aadaa tan akkamitti deebifnaa jedhanii akkasiin deebisuu malanii Oromoon wanni beekaniin aadaa tana
yoo aadaa tuni hin jirre eenyummaan Oromootu hin jirtu afaan Oromoo jiraachuu hin danda'ani. Kanaafuu bakka jiru cufaatti Oromoon aadaa jabeessee aadaa fi jaarsi gaafatee jaarsa argaa dhageettii gaafatee ayyuu gaafatee deeffachuu mala. Abbaa Gadaa jedhanii dubbii mootummaa callaa yookaan yaamichi mootummaa callaa deemuulleen filatamuulleen Abbaa Gadaa nama hin tolchu. Yoo yaa qabaatti yoo jila Oromoo suni beektee tolchise. Jilti gadooman jirta, dooroman jirta, raaboman jirta, jiltan guutuu jilachuu qabdi. Qorataa seenaa fi sirna gadaa kan ta'an obbo Muhammad Kadir dhiibbaa yeroo ammaa sirna gadaa irra jiru akkasiin ibsuun furmaata ta'a waan jedhanis lafa kaa'aniiru. Uummanni Oromoo kun caffee sirna gadaa dhabee rakkoo amma asiin uummanni Oromoo miidhamee achiin miidhamee asiin daangaan badde asiin namni dhiigni jige ka jedhamu kana gaafa sirna gadaatti deebine malee furmaanni tokkoyyuu hin jiru. Maaliif hojjette seera amma ittiin bulaa jiru kuni seera Oromooti miti seera kennaa miti itti namanne waan ta'eef yoomillee gaafa sirna gadaatiin bullutti hin kabajamne jedheetiin yaadu. Kanaaf ammoo sirna gadaa kana akkamitti deeffachuu dandeenya? Dhaloonni akkamitti heeraa fi seera sirna gadaa kana bakka jiru barbaadee ol baasuu danda'a? Yeroo ammaa kana abbootiin gadaa jiranii abbootii gadaa kan jedhamu kunis abbaa gadaa malee Oromoon kalee abbootii gadaa hin qabu. Wannummaan sirna gadaa keenya balleessaa jiruyyuu namoota amma nutu gadaa harkaa qaba nutu gadaa beeka nutu abbaa gadaati jedhu kanatu gadaa balleessaa jira. Maaliif uummanni isaan irratti dagateera uummanni isaan irratti gateera. Isaan ammoo heeraa fi seera sirna gadaa as baasanii dhaloota barsiisaan jiran. Kana waan ta'eef anammaa keessatti abbaa gadaa qabna jedhee wanna nama nu tokko illee hin jiru. Ilma abbaa gadaati warri jedhus nuti ilmaan abbaa gadaati nuti dhaloota gadaati warri jedhus dhaloota gadaa ta'uudhaaf heeraa fi seera sirna gadaa san harkaa qabaachuu qaba. Akkaataa kalee Oromoon itti bulu san harkaa qabaachuu qaba. Kana waan ta'eef anama dhimma abbaa gadaa jedhu kana abbootii gadaa hin jiran jedheellee hin yaadu. Garuu ammoo maaltu jiru seetadha. Gaafa sirni gadaa kun tumame yoo sirni gadaa kun kabadu ta'e fuulduratti akka dhaloonni sirni gadaa deeffatuu fi seera tumame jira caffetti. Seera san dhoysaniitiin akkaataa sirni gadaa kun itti deebu ifaa ifatti kataa'ee seerri jiru deebisuu dhiisaniitiin namni martinuu waanjaa aballi isaatiif olii gadi malaa jira. Hawaasni Oromoo wanti inni dhageeffachuu qabu an abbaa gadaati isa jedhu osoo hin taane uffata abbaa gadaa nama uffatee deemu osoo hin taane abbaa gadaa heeraa fi seera Oromoon kalee itti bulu san namoota itti himu dhageeffatanii shaloo ijaaratanii hayyoota bakka jiranii gaafatanii namoota sirna gadaa kanarratti hubannoo qabanii hoogganamuu qaban isaan caqasuu qaban malee anatu abbaa gadaati namoota jedhan kana dhageeffachuu hin qabanii. Maaliif jette yoo quxisuun hin jiraatin namni hangafan ta'u adda yoo dhalate. Kanaafuu abbaa gadaallee uummatatu ati abbaa gadaati jedhaan malee abbaa gadaa ta'uu hin danda'u. Namoota gadaa hooyanii uummanni filatee jaalala uummataatiin uummata duratti bahee eebba qaalluu fudhateetiin biyya hooggana jedhanii uummanni itti amanisan isa caqasuu qaban isa hordofuu qaban isa ammoo hin qabnu hin argannes amma dura. Garuu ammoo yeroo kanarra dhaabbannee osoo amma dhaloonni akkuma amma qabsoo finiinsaa turan kana sirna gadaa kanatti illee as deebi'aniitiin hin jedhani sirni gadaa waan lafa jiraati. Waan yeroo kanutti deeffachuu dandeenyu harkaa qabna waan uumaan nu keessa jira waan ta'eef kenna kan baatii miti kan uumaatii miti barumsa kenna waan ta'eef nu rakkisu. Kanaaf uummata Oromoo ijaarree akka ganamaa sanitti deebi'uudhaaf sirna gadaa keenya leellifnee uummata gara gadaa as deebifnee gadaadhaan yoo ta'e malee paartii kamiyyuu kafeen yoo filanne ammas bor gadaan bulla jennee iyyuun keenya waan hin oolleef ammumarraa sirna gadaa keenyatti iyyinee sirna gadaa keenya nuuf ijaaruu qabnaa.